Jireenya biyya namaa kun baay'ee tokko ulfaata. Asii yoo jedhan asiin namatti naanna'a. Asii yoo jedhan asiin namatti naanna'a. Keessumaa immoo bara amma keessa jiru kana keessatti jechuudha. Ijoollee afaan beekanirra ijoollee afaan hin beekne warra haaraa deemantu baay'inaan rakkachaa jira jechuudha. Waaqayyoomti lafa isaan jiranitti isaan haa eegu malee. Keessumaa immoo Suudii kana keessatti dhugaa dubbachuuf buufata xiyyaaraa Boolee keessatti iyyuu akka cabbiiti kan isaan lafa afamanii ciisan jechuudha. Kuni maali? To daldalaa seeraa qabaatanii yookiin immoo daldalaamti biiroo seera qabeessa qabu achi jiraate seeraan sara fuudhee kama dhuftee madaamiin fudhatutti biiroo kaa'ate xuruu ture jechuudha. Amma fakkeenyaaf Dubaayii kanarraa namni Itoophiyaarraa dhufee asitti bu'ee buufata xiyyaaraa keessatti dhaqee daldalaan fuudhee biiroo galcha. Biirootti dhufanii warri filatan fudhate jechuudha. Nagaan Waaqayyoo lafa isin jirtan hundi maccisiin taate akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaadhaa Waaqa haa galatu. Isin lafa nagaa qabdan abdii qabaa lafuma jettan nageenya Waaqayyoo isin baraadhatu isin haa eegu isin haa gochuu isin jedha. YouTube ko subscribe like share nageenya isin jedha. Amma maqaan kun YouTube keessatti gaazexatti dhufee jechuudha. Miilasi fi harka sanii irra guddeessa miilasi kan mirgaan miidhee jechuudha. Maqaan kun haaraa afaan Ingiliffaa erga deemtee baay'ee hin lakkoofsisne osuma hojjechaa jirtu gaazexatti dhufee jechuudha. Harki ishee akkasumarrayyuu miti cinaatti ishee karaa mirgaarraan kan inni tuqe miila ishee baay'inaan miidhee jira jechuudha. Garuu hagammaatti yaalan argamne akkanatti mana keessa taa'aa jirti. Maaliif tokkoffaa afaan hin beekne afaan beekame hin beekame lammaffaa arabni kun garaa jabaati. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko garaa jabaati. Maaliif akka isaan miiratti garaa jabina baranii naaf hin galle osoo ilmoo isaaniitti yoo kan baatanii mustashfaatti fiiganii jechuudha. Osoo aalii isaaniitti osoo fira isaaniitti yoona kana asxaa uumuti akkanatti gaajatti akkanatti taa'uumuti dhugaa rabbi mana keenya keessatti karaa wal furanii gaafatu jechuudha. Keenya garuu gaafii miti kabajamaa ittiin nama yaala dhaqanii dhabanii keessumaa ijoolleen haaraa deeman nyaata osoo hin beekin osoo akkaataa itti hojjetan hin beekin osoo akkaataa itti banaman hin beekin maaliif hin hojjechuutti fiigu ofii isaaniifuu haaraa ofii isaaniifuu afaan hin beekan suuta yoo hojjetan malee babbarachaa ilaalaa yoo adeeman malee har'uma ka'anii har'uma hojjedhaan balaa akkasii isaan irraa hin gaha. Amma fakkeenyaaf yennaan dhufe amma torbee lamaatti istoofirra hin geenye jechuudha. Maaliif hin beeku waan hin ta'eef taa'ee ilaala. Biyya keenyatti namni beekanii akkumatti fayyadamna jechuudha. Yookiis immoo qoraanii bobeeffanna malee istoofii gosa maraniifi istoofii amma booda kana bakka hin jechuudha. Dhufee taa'ee ilaala hummaa kan hojjetu. Erga isheen hojjettee xumurtee booda bakka isheen itti hojjette sana qulleessaa mana cadda'a malee waa'ee nyaata hojjechuu kana anda fiigee itti hin galu. Garuu har'a anatu hojjetu waggaa shanii ol erga nyaata hojjettee madaamiin hojjechuudha. Maaliif dura hin barree ilaalee bobbooda guyyaa keessa nan bare. Anuu har'a isheetti agarsiisuu nan danda'a jechuudha. Ofii isheen natti agarsiisuu miti. Kun maal jechuudha? Suuta keessa hin baratama hojii. Maalitti jarjaranii hammas matti fiiganii dhaqanii istoofitti lakkafamu. Gaafa waan hin beeknetti galan kunoo miidhaansa kanadha jechuudha. Amma mucaan kun baay'ee dhiibamaa jira. Namni irratti hin barre, namni isheen hin hubanne malee gaazii miti bishaan ho'aa yoo namarra bu'uyyuu agamatti nama bu'u namni beeka jechuudha. Kanaatiif ijoolleen keenya haaraa deemtan dur hubadhaa akka itti hojjetan akka itti banan akka itti cufan dura ilaalaa shaakalaa fi itti galaa malee osoo ilaaliin osoo hubatin osoo beekan fiiganii dhabanii nyaata hojjechuutti fiigina ishinumaan miidha. Faayidaa fakkaate ishinumaan miidha. Qaqqab suuta bartanii ofiimmoo booda of ajajjanii hojjetu maaltu isheen cinqa. Bar jireenya biyya lafaa kun darabaa jiraannu. Amma hojjennu malee hamma jiraannu hin beeknu. Amma nyaannaa amma hojjenna malee amma duunaa keenya hin beeknu. Maaliif duutiidhaan mattee dhuftu waan ta'eedhaaf. Kanaatiif immoo yaada tasgabbiidhaan hojjedhaa.
wanna hin beekne tokkotti fiigdanii hin galiina. Sirrii miti wanni hin beekne tokkotti wanta hin baratamne tokkotti gaafa fiiganii galamu balaa kanaaf nama saaxilaa jechuudha. Keessumaa ijoolleen kun baay'inaan biyya Suudii kanatti deeman jiru. Biyyi Suudii kun akka barbaaddetti nama ajajji. Iddumti hundiyyuu akkas. Garuu namni nyaataan deemee fi namni qulqullinaan deeme namni daa'imaan deeme walima tokko miti. Achitti garuu manas miiccisiisuu, daa'imas qabsiisuu, nyaata wanna isaan wajjin hin jiru. Asitti illee akkanuma garuu xiqqishuu garaa qaba. Namni nyaataan dhufe nyaatuma isaa dalagata. Namni daa'ima qabu dhufe daa'imuma isaa qaba. Namni immoo mana cidaatii dhufe cidaatii masaa dalagata jechuudha. Garuu iddootti wal keessadha. Ammoo Rabbiin hin gaha jedhee biyya ormaa kana nurraa cufee nageenya